ana kawaan kana tolche wanni tolche afaan kun afaan kiyya haa gabbatu jechuudha. Immoo ijoolleen gartee buxan qabne saayinsiin afaan akkamitti deeman beekne burjaajii uummata keessa kaasuun dogoggora ilaalchi jechuun qaba. Gargaara Piroofeesara Fadhasaa fi Abdiisaa Beenchaa iddoo walitti bu'iinsaa jira jechuudha. Piroofeesar Fadhasaan wanni jedhu akademiin afaan ijaaramuu qaba. Afaan kun abbaa qabaachuu qaba. Abdiisaan immoo akademii afaanii yoo bante siri'ee waniin ji'an ijaare kuni si jala dhufaa. Nuti immoo si jala ta'uun feenu amma afaan qawaan kana finnu googilneenu nu obsii nu dhiisii waan jedhu xiiqiidha jechuudha. Waan akkasii isaan jidduu lamaatti ture. Piroofeesara hojii haasoo inni sagaleen isaa na bira ni jirti isinii fi maxxansa feesbuuk irratti ijoolleen wal loltii dhiisii walitti araarsinaa naan jedhe si galte. So rakkina isaanii keessoo isaanii fixachuu dhabuudhaan qorannaa isaanii dhiyaate qoratanii itti wal dubbachuu dadhabuudhaan gama sooshaal miidiyaatti fidan jechuudha.